Maaliif firan qabdu? Ijoolleen koo maaloo miira keessa galtanii ana caala ijoollee kootu aaru gaafate firan qabdu naan jettu. Hin aarina maaloo miira keessaa baa ijoolleen koo. Isinitti dhagahamuu isaa nan beeka haala isin akka jettu. Garuu firan qabdu. Kamis godhame sin garagalchamu. Maal si godhame amma? Si moo'ee. Gisee lama si moo'ee. Adabbii kee himadhu bakka firan qabdu garuu naan hin jedhin ijoolleen koo baay'een isaanii hedduu gaddaa jiru. Haala takka jettutti dhagahama baay'ee. Tasamtu achuudha mooraalii jaraatiif gaarii miti. Akkamitti nuti warri as jirru kun firaaf dursee ta'uu dhabne yani aaraa jiru. Adabbii himadhu. Maal adabu laata guys? Fuula isaatu yoo laaltan garaa nama balleessamee maal adabu? Fuulli kootu fuula miskiinaa ta'e qaatan giiftar argadheefi fuula kana didee fayyada miskiinaa ta'uu dide bar. Namni fuula kana laalaa giiftiin kennu bar sooressa fakkaata waan ta'eef.